Galatooma maqaan koo Dr. Abbabaa Sorsaan jedhama. Speeshaalistii yaala fayyaa daa'immaniiti. Har'a irratti haasa'uudhaaf mata dureen filanne waa'ee dhukkuba tiruu daa'imman irratti mul'atan irratti haasofna. Egaa akkuma jenne yeroo baay'ee dhukkubni tiruu daa'immanii haaluma waliigalaatiin dhukkubni isaa baay'inaan kan mul'atu illee yoo ta'e maatii birattii fi uummata biratti baay'ee haala atteenshinii argateen ilaalamaa hin jiru. Egaa dhukkubni tiruu daa'imman irratti mul'atu kan adda isa godhu keessumaa dhukkuba tiruu nama guguddaa yookaan namoota umuriin guddaa ta'an irratti mul'atu kan adda isa godhu kan dhukkubni tiruu daa'imman irratti yeroo baay'ee dhukkuboota daddarboo faana wal qabatanii dhufanidha. Kun adda isa godhatan namoota gurguddaarraayi. Baay'een isaas akka qorannoon tokko agarsiisutti dhukkuboonni tiruu daa'imman irratti mul'atan yeroo baay'ee kan hin turre fi yeroo murtaa'e kan dhufuu ta'a. Sababoonni dhukkuba tiruu daa'immaniif adda ba'anii beekaman baay'inaan dhukkuboota daddarboo ta'an faana wal qabata. Keessumaa dhukkuba daddarboo kan akka dhukkuba vaayirasii garaa kaasaa daa'immanii fidan faana yeroo baay'ee wal qabata. Keessumaa kan adda ba'anii beekaman dhukkuba tiruu baay'inaan kan fidan daa'imman irratti vaayirasoota adda ba'anii beekaman keessaa hepatitis A virus, hepatitis B virus fi hepatitis D virus warri jedhaman kun baay'inaan ijoollee irratti dhukkuba tiruu fiduu danda'u. Keessumaa hepatitis A virus warri jedhaman kun akkuma dhukkuboota garaa kaasaa warra biraa baay'inaan kan mul'atanii fi haalli daddarbinsa isaaniillee haaluma dhukkuboota garaa kaasaa warra biraa faana wal fakkaatan. Kanatu jira. Mallattooleen dhukkuba tiruu daa'immanii yeroo baay'ee akkuma sila tuqetti baay'inaan hepatitis A virus kan jedhamu dhufa. Inni kun egaa dhukkuba garaa kaasaa faana wal fakkaatee akka garaa kaasaa fiduu danda'a. Hooqisiisuun illee jiraachuu danda'a. Akkuma sadarkaan dhukkuba isaa dabalaa deemu ijoolleen sun qaamni isaaniillee keessumaa ijji isaaniillee gara halluu keellootti jijjiiramuu danda'a. Isaan kun yeroo baay'ee mallattoo isaaniiti jechuudha. Kana kun egaa yeroo baay'ee dhukkubni kun maatiin yoo ijoolleen sun kalarii yookaan halluun ija isaanii yoo gara keellootti jijjiiramuu baate yaadallee itti kennuu dhiisuu danda'u. Yeroo baay'ee ijoolleen mallattoo akkasiillee agarsiisuu dhiisuu danda'u jechuudha. Garuu baay'inaan mallattoon isaa akkuma sila jedhe hooqisiisuu, garaa kaasuu fi isaan kun mallattoo baay'ee dhukkuba tiruu faana wal qabatee ijoollee irratti mul'atudha jechuudha. Ittisa isaa egaa dhukkubni tiruu ijoollee hepatitis A virus kan jedhamu baay'inaan dhufa. Haalli mallattoo ittiin daddarbu sana yoo adda baafne ittisa isaa irratti salphaa ta'a jechuudha. Karaaleen inni ittiin daddarbu akkuma sila jenne karaalee qulqullina dhuunfaa fi qulqullina nyaataa haalli ijoolleen nyaanni qulqullina nyaata ijoollee fi yeroo nyaata nyaatan immoo qulqullina dhuunfaa harka isaanii haala dhiqachuu dhiisuudhaan mana fincaanii yeroo fayyadaman dhiqachuu dhiisuudhaan sababa kanaatiin
daddarbuu danda'a. So dhoowwuun haalli ittiin ittisamu egaa kanarratti personal hygiene warra jedhaman isaan kanatti ijoollee yeroo hundaa nyaata dura mana fincaanii booda warra kana nyaatonni immoo ijoolleedhaaf qophaa'an haala qulqullina eeggateen qophaa'uu qaba jechuudha. So wantoota kanaan dhukkuba tiruu hepatitis A virus jedhamu kanatti ofirraa ijoollee irraa ittisuun danda'ama jechuudha. Isa bira darbee egaa talaalliin ni jira. Talaalliin egaa kan vaayirasii kanaa keessumaa akka biyyaatti amma yoonaa biyya keessa hin jiru. So biyyoonni guddatan yookaan biyyoonni biraan ni qabu, garuu biyya keenya keessa dhukkubni talaallii kanaaf talaalliin dhukkuba kanaaf kennamu amma yoonaa hin jiru. Garuu amma ittisa isaa irratti fookasiin gochuun kan nurra jiru haaluma qulqullina nyaataa fi qulqullina dhuunfaa irratti ijoolleen haala kana akka piraaktisii godhan jajjabeessuu barbaada jechuudha. Inni biraa hepatitis yookaan dhukkuba tiruu inni biraan ni fidu hepatitis B kan jedhamudha. So inni kun hepatitis B virus kan jedhamu baay'inaan kan daddarbu ijoollee irratti keessumaa kan daddarbu haadholiin yeroo daa'umsaa yookaan yeroo ulfaa yoo dhukkuba sana qabaatan gara ijoolleetti carraan itti darbu guddaadha jechuudha. So inni kun egaa harka majorly ijoolleen hepatitis B viral infection kana kan isaanitti daddarbuu danda'u baay'inaan haadharraa gara ijoolleetti jechuudha. So karaa parsantiin xiqqoon immoo yeroo mana yaalaatti yoo dhiiga fudhatan yeroo yaalaman haalli seefitiin tokko eegamu baate karaa sanallee daddarbuu ni danda'a jechuudha. Garuu baay'inaan kan inni daddarbu haadharraa gara ijoolleetti jechuudha. So isa kana egaa mallattooleen isaa akkuma sila jenne baay'inaan hepatitis B kan jedhamu ijoollee irratti mallattoon agarsiisu. Mallattoon qabu. Garuu ijoolleen gaafa guddataa deeman gara kaansarii tiruufaatti illee carraan jijjiiramu olaanaadha jechuudha. So gara jalqabaa mallattoo waan qabu gaafa guddataa deeman ijoolleen garuu gara dhukkuba tiruu sadarkaa olaanaatii fi kaansarii tiruutti carraan jijjiiramu jira jechuudha. So kana ofirraa dhoowwuuf tokkoffaa haadholiin yeroo ulfaa hordofii barbaachisuu fi qorannoo barbaachisu godhuu isaan irra jiraata. So haati tokko yoo akka tasaa infekshinii kanaaf yoo saaxilamte taate hepatitis B vaayirasii kana dhiiga ishii keessatti yoo jiraata taate mucaan sun akkuma dhalateen talaallii inni fudhatu ni jira. So talaallonni gosa lamatu jira. Tokko immunoglobulin kan jedhamudha. Inni biraa immoo vaaksiinii kittibaata jechuudha. Isaan kun lamaan yoo kennaman mucaa sana carraan inni haadharraa gara mucaatti darbu sun 100% almost harka 95 ol dhoowwuun ni danda'ama jechuudha. Eeyyee yaalamuu ni danda'a. Egaa dhukkuba tiruu warra fidan warra maatiinsalee hepatitis A hepatitis B warra jedhamu. Hepatitis A inni jedhamu kuni yeroo baay'ee yaaluma adda ta'eyyuu hin barbaadu. Baay'een isaa yeroo murtaa'ee booda gargaarsuma tokkoon vaayitaaminota tokko kennuudhaaf qoricha adda addaa kan tiruu irratti rakkina biraa fidan isaan dhoowwuudhaan maatiilee nyaata tokko irratti nyaata akkamii akka nyaachuu qaban sirriitti gorsuudhaan hordoffii gochuudhaan ofuma isaatiif yeroo murtaa'e keessa almost harka 95 ol ofuma isaatiif kan fayyuu danda'udha jechuudha. Hepatitis A faana wal qabatee. Hepatitis B faana wal qabatee kan jiru akkuma silasiin jechuuf yaaletti baay'eensaa mallattoon agarsiisu ijoollee irratti. So sadarkaa guddaarra ga'ee agarsiisa waan ta'eef yookaan gara kaansariitti jijjiiramee mallattoon isaa mul'ata waan ta'eef isa yaaluudhaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha. So wanti guddaan hepatitis B vaayirasii faana wal qabatee yaalli guddaan kennamu dhoowwuu isaa irratti jechuudha. Preventive measure irratti hojii guddaa hojjetamu barbaachisa jechuudha. Okay, ergaan namni dabarsuu barbaade dhukkuba tiruu faana wal qabatee tokko haala barmaalii tokkoon ijoolleen yeroo mallattoo dhukkuba tiruu agarsiisan maatileen tokko gara aadaatti fa'aa fudhatanii gara mana yaala aadaa tokko geessanii qoricha adda addaa keessumaa tiruu baay'inaan kan miidhuu danda'an kennuudhaan ijoolleen sadarkaa tiruun isaanii hojii isaa akka dhaabutti sadarkaa amma dhaabutti geessuu danda'a. Kun immoo lubbuu ijoollee sanaa mucaa sanaa dabarsuu danda'a jechuudha. So maatiin ijoolleen dhukkuba tiruu qaban yoo shakkan gara mana yaalaatti fudhatanii gorsaa
ogeessa fayyaa sirriitti hordofanii waan gochuun isaarra jechuudha. Isa kan biraa kan hepatitis B faana wal qabatee ammas ergaan guddaan ani dabarsu haadholiin hordoffii gochuu yoo akka tasaa immoo vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessatti argame mana yaalaatti da'uudhaan mucaan dhalate sun kittibaata barbaachisu akka fudhatu gochuun ni danda'ama jechuudha. Galatooma.